Abbaa keenya baga nagaan dhuftan. Isinillee baga nagaan nu eegdani. Kam jirtu nagaa? Nagaa. Tole egaa waltajjii keenyaa eegallu. Maqaa Abbaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko ni amanna. Ameen. Jaalatamtootaaf kabajamtoota maatii Waaqayyoo, maqaa Waaqayyootiin nagaan isin gaafadhaa. Akkam turtan, akkam yoon eegdan. Ameen. Waaqayyo gooftaan keenya jaalatee eebbisee guyyaa har'aatiin nu gahe. Maqaan isaa kan galateeffatameef kan kabajame nuuf haa ta'u. Haadha keenya haadha qulqullootaa durboo Maariyaam ergamtoota qulqulloota wareegamtoota hunda isaanii akka kennaaf kabaja isaaniitti maqaan isaanii kan galatoomeef kan ulfaa'e haa ta'u jechaa obboloota keenya hordoftoota sagantaa kanaa jechuudha hunda keessaniif dursa irratti dhiifama guddaa isin gaafannaa sa'aatii keenyarraa sa'aatii tokko dabarsinee dhufuu keenyaaf maqaa Waaqayyootiin dhiifama guddaa isin gaafannaa. Amma kallattiidhumaan abbaan keenya Luba Ballaxaan jidduu keenyatti argamu waan ta'eef sagantaa keenya eegaluun dursaa kadhannaadhaan sagantaa keenya banna waan ta'eef abbaan keenya kadhannaadhaan nu banu kallattiidhumaan gara kadhataatti deemna. Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Egaa Waaqayyoon nagaadhaan fayyaadhaan nu eegee guyyaa sanbataa kana nu ga'ee sagalee isaa maqaa isaa akka waamnu kan nu heeyyamni isaa yeroo hundumaa akkuma maqaa isaa waamnee jireenya itti argannu nu waliin haa jiraatu. Gargaarsi giiftii teenya dubroo Maariyaamii kadhannaan ishii araarsi ishii nurraa hin fagaatin akkasumas kan ergamtootaa kan raajotaa kan qulqullootaa kadhaan isaanii gargaarsi isaanii eebbi isaanii hundee keenyarraa bulee haa jiraatu. Ameen. Tole egaa abbaa keenya guddaa galatoomaa jechaa egaa Waaqayyo gooftaan kadhata keenyaa jaalatee eebbisee nuuf haa fudhatu. Guyyaa har'aagaa waqtiin nuti keessa jirru waqtii tsoomaa ta'uu hundi keenyaa ni beekna. Waqtii kana keessa immoo gaaffileen hedduun ni gaafatamu. Gaaffilee hedduun yeroo baay'ee gara waldaa keenyaa dhufanii miseensonni keenya nu gaafatan keessaa har'a kan irratti waliin mari'annu ta'a abbaa keenya Luba Ballaxaa waliin. Otoon gama sagantaa keenyatti hin ceene dura tarii warreen amma ilaalaa jirtan hundi keessanuu hiriyoota keessaniif sheerii gochuudhaaniin akka waliin qaqqabsiistan maqaa Waaqayyootiin isin gaafanna. Egaa waqtii tsoomaa keessa jirra. Waqtii tsoomii kana keessatti immoo maalummaa tsoomaa maaliif akka tsoomnu akkamitti akka tsoomnu hundumaayyuu kan waliin ilaallu ta'a guyyaa har'aati. Kallattiidhumaan gara tokkoffaatti yoon deemu jechuudha. Tsooma jechuun maal jechuudha? Jalqaba irratti gaaffiin mana keessaa obboloonni keenya nu gaafatan tsooma jechuun maal jechuudha? Mee waa'ee tsoomaa irratti abbaan keenya egaa haala gabaabsanii nuuf ibsu waan ta'eef tsooma maal akka ta'e abbaan keenya nuuf ibsu hundi keenya waliin haa hordofnu. Egaa maqaan Waaqaa sagalee isaa dhofnee waa'ee dubbii isaa kaasnee haasa'uudhaaf egaa heeyyama isaa nu waliin haa jiraatu. Tsooma jechuun egaa jecha afaan Gi'iziti tsoom jedha. Afaan Amaariffaallee xoom jedha. Afaan kanaan egaa tsoom jechuun kun lagannaa irraa of dhoowwuu wanna tokkorraa waaqaaf jecha waan gaarii argachuuf jecha eebba argachuuf jecha fedha ofiitiin wanna barbaachisa yookaan hawwii ofii gatanii dhiisanii waaqaaf abboomuu jechuudha. Kunis akkuma beekamu Waaqayyoon nama uumee ajaja yookaan immoo abboommii itti laate abboommiin kunis kana hundumaa qaama keetiif fayyadamii iddoo kana keessatti bashannanii garuu waltajjii iddoo gannataa kana kan jirtu muka kana keessa waan gaarii fi hamaa nama beeksiftu tana keessa ishee hin nyaatini jedhee abbaan keenya Addaam Waaqaaf akka abboomamu Waaqaaf akka ajajamu guyyaa itti ajaja kana itti kenneef guyyaa itti
abboomii kana itti kenneef sani eegalee gaafa amantiin eegaluuf gaafa waaqaa buluun eegaluuf jalqabee namoonni wanni nyaachuu qaban, wanni nyaachuu hin qabne, wanni waaqaaf abboomuu qaban, waan abboomuu hin qabne fedha ofiitiin dirqamaanii miti. Yoo nyaatte garuu eebban argattu. Yoo nyaatte garuu na wajjin hin jiraattu. Yoo hin nyaatin yoo wannan sii kenni immoo eegdi eebban jiraatta jedheefi fedha isaatiin barbaadee sirna itti godhatee soomina yookaan immoo lagannaa wanna barbaachisaa ta'an irraa lagata. Kunis soomni maalirraa yoo jedhamu waa hundumarraa'u wanna hin barbaachifne hundumarraa'u of dhoowwuu gara waaqatti kan isa deebisu wanna gaabbiidhaaf tolu hojjechuu maaliifuu guyyaa sanigaa wanna waa'ee jedhetti yeroo isaa qaba fuulduratti wanna ilaallu ta'a. Wanna abboomeef san hundumaa gara hafuuratiin jabeenya akka argatu. Meeshaa hafuura xuraawaa ittiin ofirraa waraanu gaddaa fi rakkoo itti dhufe immoo waaqa gaafatee irraa argachuudhaaf. Kechumaa'u kana kitaaba Izraa jedhamu irratti Izraa Naameyaa jedhamu irratti boqonnaa 8 lakkoofsa 21 irratti maal jedha? Waaqa irraa qabeenya keenyaaf maatii keenyaaf dhiifama kadhachuudhaaf soomii labsine lagannaa labsine. Kanaaf soomne waaqnis kadhaa nu keenya nu dhaga'e ittiin eebba arganne. Kanaaf soomne waaqas kadhanne innis nuuf kadhatame jedheeti kitaaba qulqulluu Izraa yookaan boqonnaa 8 lakkoofsa 23 irratti. Egaa waan illee yoo kadhachuu barbaadan akka namaa dhagahamu yoo barbaadani kanaaf soomne waaqas kadhanne innis nuuf kadhatame. Dura maal godhanii soomii labsanii walitti dhufanii soomanii rakkoo jiru kan maatiillee ta'uu danda'a. Uummata keenya keessatti illee jiraachuu danda'a. Biyya keenyatti illee biyyuma addunyaatiif illee rakkinni jiraachuu danda'a. Yoo rakkinni jiraate waaqatti rakkoo fi gadda san yookaan immoo dhiphina san akka waan nuuf hiiku kadhachuun karaa ta'uu isaa kitaabni qulqulluun iddoo kanatti nuuf ibsa. Yeroo sani ni yaamta waan siif dhagaa jedha Isaayyaas 58 boqonnaa 58 lakkoofsa 6 irratti. Yeroo sani yoo soomte sani gulana haala guddaan dheerinaan itti dhufuu dandeenya. Yoo haala kanaan soomte sani haala soomii akkasitti soomu itti mee 58 boqonnaa 58 lakkoofsa 1 irraa kaanee yoo laalleyyuu hedduu jira. Garuu maal inni soomni kuni gaarummaan isaa yoo sani waaqni siif dhagaa hoggaa yaamtelleeni. Gaarummaan kee dhugummaan kee akka ifaatti akka aduutti ifaa jedheeti raajicha Isaayyaasitti illee waa'ee ni hime. Egaa karaa kanaa fi kan kana fakkaatu hundaaf soomni kun nama tajaajila nama gargaara. Soomni jechuun gaa waan waa'ee soomaa jedhe wanna kitaabni qulqulluun soomaa jedhe wanna abbootiin kitaaba qulqulluutiin nuti hojjetani kan soomnudha kan lagannu ta'a jechuudha gara tokkoon. Gama biraa immoo karaa seexanaatiin ittiin ari'anidha. Seexanni hafuura xuraawaadha. Karaa hafuuratiin malee meeshaa waraanaatiin ofirraa ari'uu hin dandeenyu. Beekumsa keenyan ofirraa ari'uu hin dandeenyu. Karaan ittiin isa ofirraa waraanuu dandeenyu karaa soominaati. Egaa kanaa fi kan kana fakkaatan
soomina yoo soomne waaqarraa kan eebba itti argannu waan ta'eef soomuu jechuun waaqaaf jennee jireenya eebbaa argachuuf jecha wanna goonudha. Tole abbaa keenya waaqayyoon sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu. Egaa abbaan keenya guutumaa guututti waa'ee tsoomaa maal akka ta'e, tsoomni maal akka ta'e fakkeenyaaf yeroo baay'ee gaaffii kan nutti ta'uuf namoonni baay'een kan nu gaafatanis tsooma jechuun maalinni, maaliif tsoomamaa, faayidaan isaa maalidha jedhanii yeroo baay'ee gaaffii nu dhiyeessaa turaniif abbaan keenya egaa deebii gahaa nuuf laatanii jiru. Ammas waa'ee dhuma tsoomaa keessaa ta'uu hin baane immoo abbaa keenyaaf kan inni dhiyeessu jechuudha. Mana amantaa keenya keessatti egaa yeroo baay'ee tsoomni gosa torbatu jira. Otoo gama gosa torba sun maalitti hin ceene dura tsoomni kuni torba maaliif ta'e? Jalqaba irratti tsooma torba maaliif ta'e? Dabalataanis immoo tsoomiiwwan torban kun isaan jedhaman dhaggeeffattoota keenyaaf otoo nuuf ibsitanii abbaa keenya sin gaafadha. Egaa akkuma beekamu mana amantii ortodoksii keessatti ortodoksii yoo jennu mana amantii ortodoksii Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in oriental ortodoksii warra jedhaman kan akka Siiriyaa, Armeniyaa, Itoophiyaa, Eertiriyaa, Gibxii fi akkasumallee Hind dabalatee warri bara 451tti kaatolikii irraa adda ba'an oriental ortodoksii jedhamanii beekamanii 451tti isaan kun hunduu soomina kana torban ni qabu. Kunis tokkoffaa soomni mana amantii keessatti lakkoofsan wanni torba ta'an waa hedduu jiru. Samii irratti illee samii torban jiru. Dura bu'oonni ergamoota illee torba jiru. Akkasumallee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yoo mul'ina Yohaannis irratti ilaalannu harka isaatitti ifaawwan torba kan qabu. Meeshaawwan ifaa torba kan isa fuulduratti ifan jedhee karaa hundaan ergaallee yoo ergu mana dura taa'ota mana amantii torban jedhee gara Sarminees, Sardees akkas jedhee torba torbaan teechisee jira. Kuni tasuma wanna ta'e osoo hin ta'inii torba guutuudha. Akka seera warra Israa'eel warra Ibrootattis ta'ee akka mana amantiitti akka waaqayyooti samiirraan gara fagootti torba jechuun guutuudha. Fakkeenyaaf torbarraa tokko yoo hir'isne 6 ta'a. Yeroo kamirraa torbarraa tokko yoo hir'isne 6 ta'a. Inni kun waa'ee seexanaati. Kanaaf mul'ina Yohaannis irratti namni sammuu qabu lakkoofsa kana yaa lakkaayu. Lakkoofsi illee lakkoofsuma namaati. Innis 666 jedha. Egaa jaatuni hundumarraa torbarraa taga gad hir'ifatti. Kanaaf suni guutuu hafuurawaa kan eebba itti argatun lafa kanarratti illee guyyaa torbatu jira. Wanni torbaan qabame lakkoofsumti illee torbaan yaa lakkaawwamu. Subaa'ee jedhanillee namoonni torba jechuudha. Subaa'ee 2 si barbaachisa jedhan namoonni illee yoo dubbatan jechuun guyyaa 14. Subaa'ee 3 illee yoo jedhani guyyaa 21 ta'a. Torbaan lakkaawama. Iyyubeeliyuu kan jedhamu kun amma 49. Wanni kun jechuun akkanumaan kan dhufe yoo ta'in kitaabni qulqulluun illee kan itti lakkaa'u haala kana. Wanna dhugaa ta'e, wanna qabatama ta'e, wanna eebba namaa kennu ta'uu isaa kan agarsiisuu fi torbaan icciitiin mana amantii illee torbatu jira. Wanni hundumtuu wanni mana amantii ta'e baay'inaan torbaani kan kitaaba qulqulluurraas ka'ee akkuma agarru torbaani kan murteeffamee jiru. Egaa torba ta'uun isaa kanaaf abbootiin keenya lafaa kaasee amma samiititti tokkuma kan ta'e dhuguma guutumaa guututti humna seexana ittiin kuffisnu
jedhaniiti egaa bataskaana irrattis kitaaba qulqulluu irrattis samii irrattis kanaan wal qabsiisaniiti soomni kun torbaniin akka ta'u manni amantii oriental ortodoksii jedhamu kamiyyuu kan soomudha jechuudha. Tole abbaa keenya sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu. Egaa hordoftoota keenya abbaan keenya dhugumaan dubbachuudhaaf sirriitti nuuf ibsanii jiru. Lakkoofsi 7 mana amantaa keenya keessatti bakka guddaa qaba. Bakka inni qabaatus immoo waan baay'ee keessa kaasanii egaa nutti himanii jiru. Nuti immoo warreen ortodoksii oriental ortodoksii warreen jedhamnu maaliif lakkoofsa 7 akka fudhannee waan baay'ee keessa gaa nuuf ibsanii jiru abbaan keenya. Ammas irra deebi'uun sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu abbaa keenya. Ammas waa'eedhuma tsoomaa kana keessaa toon baane abbaa keenya gaa kan isin nuuf deebistan yommuu waqtii tsoomaa kana keessaa nyaatoliin lagataman ni jiru. Fakkeenyaa nyaata akka foonii, hanqaaquu, dhadhaa warreen akkanaa hin nyaataman jechuudha. Nyaanni kuni keessattuu yeroo ammaa shakkitoota biratti Waaqayyo gooftaan nyaata hin dhorku jedhanii kan isaan fudhatan ni jira. Kitaaba qulqulluu waliin waa'ee kanaa kan dubbatu jira kitaaba qulqulluu irraa. Dabalataafis immoo maaliif nyaanni kun kan isaan dhorkaman jechuudha. Egaa akkuma beekamu kitaabni qulqulluun wanni hundaafuu barreessee nuti echitee jirra. Akkasumas abbootiin keenyas immoo isarratti hundaa'uudhaan seera nu hojjetanii jiru. Egaa sooma yommuu soomnu wanni nyaachuu hin qabne wanni nyaachuu qabnu hin jiranii. Kunis tokkoffaan maalinni namni biqiltuu qofa yookaan immoo midhaan dheedhii wanta ta'e qofa akka nyaatudha. Kan nyaatamu dheedhii wanta ta'e qofa. Kan dhugamu immoo bishaan ta'ee kitaaba qulqulluu irratti egaa kuni nu barreeffamee jira. Kana dura ilaaluudhaaf kitaaba qulqulluu yoo banannee ilaallu kitaaba uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 29 irratti maal jedhama? Namni hunduyyuu biqiltuu biqilu kan sanyii godhachuu danda'u nyaata akka isiniif ta'uuf isinii kennee jira. Jedheeti dura namootaaf namni nyaachuu wanni heeyyamameef wanna magran gosa midhaanii dheedhii muka ija sanyii godhatu akka nyaatu asirratti itti abboomee itti himee ture malee akka horii nyaatu akka foon nyaatu itti himne. Egaa namoonni immoo foon nyaachuu kan jalqabani erga bishaan badiitiin boodarra. Bishaan badiitiin boodarra gara foon nyaachuutitti Waaqayyoon abboomina kana itti dabaleef. Malee amma bishaan badii amma Nooh bira ga'utti kan ture namoonni biqiltuma akka nyaatani ani kitaabni qulqulluun bakka duratti ilaallee irratti kan nutti ibsu wanna lafaa magru muka firii godhatu midhaan yookaan isa dheedhii jennu kana isa isaan akka nyaatan qofa itti hime. Boodarra garuu erga bishaan badiitiin badaniin booda Waaqayyoon immoo deebisee waadaa biraa galee fi innis waan igdeessanii maal jedheeni akkasumas waan foon qaban kan akka simbirroota kan akka bineeldotaa hundumtuu lafarra jiraatan hundi isaaniiyyuu nyaata keessaniif isinii haa ta'anii jedhee boqonnaa 9 lakkoofsa 8 irraa kaasee kan jiru. Egaa hunda Waaqayyoon waadaa galee fi ergasiin booda dhufan jechuudha jarreen kun. Malee namni Waaqayyoo wajjin gannat keessa haati keenya fi abbaan keenya addaamoo jiraatan kan nyaatani biqiltuudha. Anachi keessa waan achi biqilu soorrachaa turanii. Kanaaf kunis immoo maalinni nuti mootummaa Waaqayyoo mootummaa gannatatti nu deebisu sani
mootummaa isaatti kan nu deebisu waan ta'eef yoo soomnu wanna kanaan ala ta'e hin nyaannu hin soorannu jechuudha. Egaa gama biraatiinis illee waa hedduu jira. Waaqayyoon immoo namoota Misir irraa yoo baasu waggaa 40 guutuu isa mannaa jedhamutu samiirraa bu'aafii ture. Wareetu kama taqdha jechuun akka dimbilaalaa kan fakkaatu jira bifni isaatillee. Inni kunis immoo gosa midhaaniitirraa kan ta'e malee gosa fooniitirraa kan ta'e odoo hin ta'in guyyaa 40 waaqa wajjin yemmuu jiraatan sani isa kana soorrachaa jiraatan. Boodarra garuu kitaaba Ooritii kan lakkoofsa boqonnaa 11 lakkoofsa 33 irratti yoo ilaaltani foon arraanee jedhanii boo'uu qaban jedha. Foon nu dharraasisee jedhanii boo'uu qabanii hoggaasanii waan illee bishaan irraa bubbeedhani. Akka qurxummii kan jirtu bishaan irraa bubbeedhani fidee fi isa foossan gizee qammasan oduma ilkaan isaanii keessa jiru lolli waaqaa itti dhufee namoonni baay'een dhibamanii. Egaa waan rakkoo itti fide, dhibee itti fide, gadadoo itti fide jara sanitti, lola itti fide, odoo afaan isaaniitiin illee gadi liqimsin. Maal egaa kuni maal jedhanii namoonni illee balaa saniin du'anii iddoo suni maal jedhamee beekama jedha ammaa itti awwaala dharraa. Awwaala dharraati. Maaliifuu namoonni waan kana soorachuu hin hawwanii wanni hawwaniif kunis immoo waan gaarii hin taaneef illee seexannumti illee gara hewaan haadha teenya yoo dhufu duraan muka bira turte isheen amma kan ittiin laalte bifti isheen ittiin laalte adda kan ta'e mukattiin nyaachuudhaaf kan nama hawwisiistu ijatti kan miidhagde beekumsa illee kan namaa kennitu ta'uu ishee agarte. Kanaaf wanta akkatti nama hawwisiisu kanaaf sooma nyaachuun jechuun waan nama hawwisiisu nyaachuu jechuudha. Waa'ee af immoo akka duratti jenne waan nama hawwisiisu, waan nama hawwatu, waan foon namaatiif ta'u dhiisudha fedha keenyanii. Kan ammoo seexanni egaa yeroo kamiyyuu nyaadhaa jedha. Jara kanallee kakaasee namoota Waaqayyoon waggaa 40 guutuu huccuu hin jijjiirreef huccuun isaanii irraa hin dhumu. Caamman isaanii irraa hin tarsa'u irraa hin baane waggaa 40f. Beelli isaanii ittiin hir'anne Waaqayyoo wajjin jiraatan. Waaqayyoo wajjin jiraatan immoo waan kana jechuu hin qabaniyyuu akkuma Waaqni kenneef sanitti waan Waaqni eeyyameef san nyaachuu qabanii ture. Isaan garuu tole hin jenne maali foon Gibxii dharraane jedhan. Kanaaf lola Muusitti kaasanii balaa kanaaf awwaalli isaaniitillee hanga har'aatti awwaala dharraa nu dharraasisa. Maal goona soomni kun amma nutti dheerate homba namni tokko tokko gaafa jalqabeen bora sanuma barii amma guyyaa meeqa tafe amma soomni kun hiikkata jennee akka wannoo jennu. Kanaaf kan soomnu iyyuu tokkoffaa yoo soomnu seexanni hawwiin keenya kun akka jajjabaatu waan kaasuuf ittiin nutti dhufa. Tokkoffaa soomuu qofaaf osoo hin ta'in gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yoo soomu qoraanis in dhufe soomeetii miti yaani inni dhufe erga soomee beelofnaan dhufe jedha. Soomii jechuun akkuma duratti jenne tokkoffaa beela'uudha. Fedhii ofiitirraa beela'uu, fedhii cubbuutirraa beela'uu, cubbuun hin mi'oofti dhuguma. Akka aannan harma haadhaatti daa'imatti mi'ooftutti mi'ooftedha lafanarratti cubbuuni. Garuu gaafa mootummaa itti aanutti yoo ilaalu hin jibba argisee caalaa namatti hadhoofti bu'aan isheetiin. Akkuma jedhu beela'uu isaa argee dhufe guyyaa 40 fi halkan 40 erga soomeen booda beela'uu isaa agarraan dhufee raawwatee anaafis siifis dhagaan kun ati ilma waaqaa eega taate ati ilma waaqaati ofiin jetta itti wannoo jechaan jiru mee ilma waaqaa taate
ati dhuguma eega keessa mee kana godhi akkuma wannoo jedhan yookaan immoo atuma waan hin dandeenye namni akka jedhanii namni of tuulummaa isaa akka guddisuuf ana eenyumtuu nan caala. An akka kiyyaa eenyumtuu filatamaan hin jiru. Namni dhee akka of tuulsisuuf akka barumsa hin taaneef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jedhi mee amma dhagaa kana daabboo nu godhiiti hin nyaanna. Dhagaa miidhagsee fidee hin nyaanna daabboo nu godhi. Inni kaayyoon isaa yeroo kamiyyuu hin nyaannadha. Har'umallee namoota tole dhiifama abbaan keenya tarii niitoorkiidha ta'uun oolu ni eegna abbaa keenya amma isaan dhufanitti hangasitti garuu beeksisa nuti qabnu jechuudha. Kun kan isinii darbaa jiru waldaa ijoollee Ortodoksii Tawaahidoo afaan Oromootiin jedhu irraa ta'uu isin hubachiisuu barbaanna. Sagantaan kun torban keessatti yeroo tokko sanbata duraa jechuudha. Abbaan keenya deebi'aa jiru dhiifama waliin. Dhiifama addaan cite. Egaa hin nyaanna kan jedhudha. Heewaan hin haadha teenyanii hin nyaanna jedheeni lakki hin nyaannu jechuun osoo dandeessu hin nyaatte. Maaliif waaqa taataa hoo nyaattan waaqa taatanii kabaja argattanii beekumsa argattanii waanis kana waan beekuuf iyyuu jennaan ay odokkas ta'e maal atu maal eedamaa hin nyaatin jechuun osoo dandeessu dhayxee nyaatte. Egaa heewaan haadha teenya kophaatti argatee dogongorsiise. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Qorontoos irratti ashuffee Qorontoos irratti fidee kophaa isaatitti seexanni egaa yeroo baay'ee dogongora kan nu hojjechiisu kophaa keenyatti bakka namni nun agarretti dhokanneeti namni akka nurratti hin beeknetti waan gaarii fakkaannee keechi keenya badaa yoo ta'e seexanatu nu tuttuqaa jira itti nu jajjabeessaa jira jechuudha waan sanitti. Kanaaf yeroo kamiyyuu yeroo toltuu taate yeroo kophaatti argamnu yeroo mana amantiirraa fagaannu kophaa jechuun qullaa ta'uudha. Amantiirraa, soomirraa, tsalootirraa, kadhannaarraa. Kanaaf namoonni yeroo kana gaa hin nyaanna foon nuuf hin nyaanna jedhanii musee qabanii wanna uffatan hin dhaabne wanna nyaata dhugan hin dhaabne bishaan hin dhuganii dhagaarraa baasee kennaa fi samiirraa bu'ee nyaatanii caamman isaanii huccuun isaanii immoo fa'u amma immoo hawwii itti kaase gadharraa nuti shunkurtiin Gibxii foon Gibxii nutti urgaa'ee funyaan keenya irra deemee jira hin nyaanna hawwine. Seexanni yeroo hundumaayyuu warra hin soomne fi sooma haala gaariidhaan akkamitti akka soomuu qabnu hin jira fuulduratti ilaaluu dandeenya. Warra hin hordofne awwaala dharraa kana nu qopheessee jira jechuudha ammas. Kanaaf egaa namoonni illee osoo beekanuu waa'ee maal nyaatte hin jedhu maal hojjette jedha malee. Kunoo hin nyaatin hin nyaannan asitti gooftaa fi seexana jidduutti lola. Heewaanii fi seexana jidduutti lola. Amma ammaatti hin nyaanna irratti kan lolaa jiru seexanuma. Lakki hin nyaannu jedhu namoota garaagaraa hin soomnaan jedhu namoota garaagaraa illee haa ta'u malee warri mormaa jiru isuma seexanuma kana malee nyaadha. Kuni bichaan maal sinii godha samiirra bu'u kuni maal sinii godha. Humna horattanii vaayitaaminii adda addaa hin qabu. Kanaafuu wanni kun bakka siruma nu salacha'e maal namni amma kun shiroon nu salacha'e jennaa miti maal soomni kun homu bahee kan akkuma jennu kana bakka maal mannaan kun nu salacha'edha waaqarraa kan kennamu foonii fi shunkurtiin Gibxii nutti urgaa'e jedhanii awwaala dharraa jedhamee amma irraa itti gaa kitaaba qulqulluu irratti lakkoofsa boqonnaa 11:33 irratti in argattanii. Kanaaf egaa awwaala
arraa kana keessaa bahuudhaaf kaayyoon keenya. Kanaaf kan akka Israa'eloota sanitti foon nyaachuudhaaf, horii nyaachuudhaaf hin muddamnu jechuudha. Amma duruma dabarsinee yoo ilaaltanii ijoolleen boqonnaa Daani'el kitaaba Daani'el boqonnaa 1 irratti lakkoofsa 3 irratti argannu maal jedhaan nutii fi dheedhii fi bishaan qofa nuu kenni malee kan akka daadhii kan akka foonii isa kana amma nuuf hin barbaachisu. Lakki mooticha kiyya nan sodaadhaa. Isin xiqqoo huqqattanii yoo arge huqqachuu keessaniin yoo arge mootummaan kiyya yookaan immoo dura taa'an kiyya naan lolaaf jennaan guyyaa 10 nu qori jedhaniin boodarra ishuu warri isa nyaate suni caalaa warra daadhii nyaatu warra cooma muru caalaa handheedhii fi bishaaniin sooman suni bareedamanii mul'atanii. Kanaaf gooftaan keenya kaa bira qabee namni midhaan qofaan hin jiraatu. Namni midhaan hin jiraatu hin jenne midhaan qofaan hin jiraatu. Jecha Waaqaa, sagalee Waaqaa, ajaja Waaqaa. Sooma maaliif soomnam nama jedhuuf tokkoffaan ajaja Waaqati. Waaqatu ajaje waan ta'eef namni ajaja Waaqaa qabate immoo gaashana qaba. Kennaa Waaqa qaba. Kanaafuu rakkoo kamiyyuu hin qabu. Homtuu ittiin dhufu jechuudha. Kanaaf Iyyoo'eel irratti waan illee amma yoo natti deebitan kitaaba Iyyoo'eel boqonnaa 2 yoo ilaaltani boqonnaa 1 lakkoofsa 14 yoo ilaaltani amma boo'ichaa fi gaddaan sooman gara kootitti deebi'aadha. Waaqarraa illee yoo gorre kan gara Waaqaa ittiin deebinu tokko maalinni sooma jechuudha. Yoo soomne ammas jedhe ammallee inuman sin gaafadha. Natti hin deebitan yoo ta'e sooman natti deebi'aadha. Soomii labsaa walgahii immoo eebbisaa soomii eebbisaa walgahii immoo labsaadha. Gidee soomii kana walgahaati. Soomni gosa lamatti waan jiruufi kan dhuunfaa keenyan soomnu hin jirra. Kan immoo labsiidhaan soomus hin jira. Haala saniin labsaadha jedhee akka itti deebinu gara Waaqaatti illee akka deebinu ammallee isiniin jedha. Yoo natti deebi'uu barbaaddan boo'ichaa fi gaddaan soomidhaan gara kootitti deebi'aadha. Namni gara Waaqaa deebi'uu barbaade soomii fi sooman deebi'e kadhannaadhaan deebi'e jechuudha gara Waaqatti. Gara biraatiin immoo iyyuugaa akkuma beekamu yeroo baay'ee kitaabni qulqulluun namoonni nda'um akka Qidduus Phaawulos faanti maal jedhanii yeroo baay'ee soomuudhaan jedha. Yeroo baay'ee soomuudhaan. Qorontoos ergaa Qorontoos 2 boqonnaa 11 irratti hin jira lakkoofsa 27 yookaan 17 yeroo baay'ee soomuudhaani. Kunillee namoonni immoo kun immoo akka durillee jiru. Namoonni yeroo tokko kitaaba hin baatanii kuniyan durii kuniyan ammaa ta'e immoo walitti buusuu fedhu. Waaduma hinuma nyaannadhaa qofa. Yeroo baay'ee soomuudhaani waan jedhuuf gaa kanaa fi kan kana fakkaatu irraa kan ka'e namoonni maal soomanii kan jedhu gabaabaadhumatti tokkoonis teechisuu hin danda'ama. Fakkeenyaaf amma Daani'el boqonnaa 1 irratti yoo laallu Daani'el boqonnaa 10 irratti yoo laallu ani yeroo sanitti foonis hin nyaanne daadhiis hin dhugne dibatallee mataa koo fuula koo nafa koo hin dibanne jedhee foonillee maqaa dha'ee dubbise. Kun
babal'isanii dubbachuudha. Gama biraatiin garuu gabaabumatti namni maal sooma han jedhu akkuma amma laalle kanatti namoonni kan soomuu qaban isaan adda addaa kana jechuun kan akka dheedhii, kan akka midhaanii, kana malee bishaanii, kana malee wanna biraa fudhachuu akka hin qabnedha. Walumaa galatti jechuudha gabaabsuudhaaf. Tokko tokko ilaaluudhaaf garuu akkasittis hin danda'ama. Daani'eel 10:10 biddeena akka maleetti mi'aawu nyaata akka maleetti mi'aawu hin nyaanne fooniif xajjiillee afaan koo hin seenne. Amma yeroon soomaa kun dhumutti immooyyuu dibatallee hin dibanne jedhee dubbatu abbaan keenya faarfataa Daawit immooyyuu faarusaa 108 lakkoofsa 24 irratti maal jedhaa? Wasika sigaa'e bahaxaa aqib ወቢረኬኒ ደከመ በጾም እና ማል jedha foon koo sooman dadhabe dhadhaallee dhabuudhaan jedha. Dhadhaallee foon kiyyallee dhadhaa dhabuudhaan huqqate. Egaa Daawit mootummaadha, waa hundaa hin qaba, beekamaadha, kana dhabee rakkateeti miti. Soomuun immoo yoo dhabanii yoo rakkataniiti miti, odoo qabanuu jaalatanii irraa dhiisuu waan ta'eef jaalatee waan dhiiseef lubbuu koo soomanani jiilchee. Lubbuutu soomanan jiilche jedhee dubbatee ture. Egaa kan akkanaa fi kan kana fakkaatan hedduu jira. Waan hundaafuu gaa amma kamtu soomamaa kamtu nyaatamaa kan jedhu gabaabaadhumatti waan amma ta'e tokko hundallee kaasoo baannu amma ta'e tokko laallee jirra. Maalinni kan nyaatamu dheedhii fi bishaanii, gosa midhaaniiti, gosa biqiltuuti. Kun immooyyuu namoonni Waaqayyoo wajjin yoo jiraatan kan soorratan, gannas keessa yoo jiraatan kan nyaatan abbaan keenya fi Addaam fi haati keenya Hewaan kan nyaatan waan nyaadhaa kan jedheen amma bishaan badii booda ga'utti kan turedha. Saniin boodallee immoo uummanni Israa'elii keessaa yoo ba'ani kan nyaachaa turan waggaa 40 Waaqa wajjin yoo jiraatan hawwii isaaniitiin illee itti foon gaafannaan du'a itti fidee dhumanii maqaan isaaniillee awwaalli isaanii amma hanga har'aatti awwaala dharraa jedhamee beekama. Kanaafuu awwaalli keenyallee duuti keenyallee du'a dharraa kana akka hin taane soomuu qabna. Yeroo Waaqaan jiraannu Waaqa wajjin jiraannu kanaga haala kanaan soomnee jiraachuu qabna kan jedhudha. Isa kana fakkaata ammaaf kanarratti. Maal soomnuu qabna kan jedhu kanarratti jechuudha. Tole egaa abbaa keenya Waaqayyoon sagalee jireenyaa sanaa dhageessu irra deebi'uudhaani egaa dhugaa dubbachuuf sirriitti gadi keessa seenanii nu barsiisanii jiru jechuudha. Tarii wanti hafe jedhu ani gama kootiin baay'een qabu. Tarii wanti hafe jiraate immoo gara fuulduraattis haala gaariidhaan kan waliin barannu ta'uu danda'a. Abbaan keenya sirriitti nuuf ibsanii jiru dhugaan dubbachuuf Waaqayyoon sagalee jireessu abbaa keenya. Otoo gama sagantaa gama gaaffii kottaa nutti toon hin ceene dursaa kun kan dhaggeeffachaa jirtan peejii yookaan waldaa ijoollee Ortodoksii Tawaahidoo Afaan Oromootiin kan jedhu irraayyuu jechuudha. Waldaan ijoollee Ortodoksii Tawaahidoo Afaan Oromootiin jedhu kaayyoon isaa namni hundumtuuyyuu afaan isaatiin sagalee Waaqayyoo haa baratu, haa dhaga'u, haa dubbatu kan jedhu kaayyoon isaa waan ta'eef namni kamiyyuu dandeettii qabnu kamiinuu seennee sagalee Waaqayyoo afaan keenyaan dubbannee wal barsiisuudhaaf kaayyoo kanaan alaa kaayyoo biraan qabu siyaasa kamirraayyuu bilisa kan ta'edha. Kanaaf hundi keessanuyyuu gama kanaatiin akka fudhattaniin isiniin jedha. Ammas sagantaa keenyaa hin xumurre jechuudha. Warreen nu hafan kanumaan waa'ee matsoomatiin wal qabsiisee keessattuu nyaata lagannaa nyaatatiin wal qabsiisee namni baay'een waqtii tsoomii kana keessa qurxummii ni nyaatu kaan isaanii immoo qurxummii hin nyaataniif. Kun kiristaanotuma jidduutti ortodoksotuma jidduutti baay'ee wal falmisiisaa jira waan ta'eef mee
deebii gabaabaa waa'ee nyaata qurxummii kanarratti nuuf kenname. Egaa akkuma duratti tuquu ilaalletti maal akka soomamuu qabu waliin dubbannee turre. Ishee kitaaba qulqulluu irratti jirtu tanallee akka fooniitti fideef kanallee bishaan irraa akka fideef ilaallee turre. Kanaafuu maaltu soomamaa yoo jenne san keessatti waan deebi'e hin fakkaata. Garuu yaa ta'u malee irra deebisnee kan biraas jechuudhaaf yoo ta'e ergaa Phaawulos gara Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 39 irra wanna jedhu qaba, wanna nu teechisu hin jira. Kanaaf isa sanii walumaan ilaalla. Kunis maaliifi foon namaa adda, foon simbirrootis kan biraati, foon qurxummiitis kan biraati jedha. Duratti Daani'el maal soomuu qaba jedhe jennee jirra. Foon illee hin nyaanne jedhee foon soomuun akka nurraa eegamu akka dirqama namoota akka ta'e ilaallee turre. Kanaaf asitti immoo Qorontoos kanarratti egaa amma yoo kitaaba keessan banattanii ilaaltanii lakkoofsa 39 irratti foon hunduu tokkoo miti. Foon namaa tokko, kan bineensota kan biraati, kan simbirroota kan biraati, kan qurxummiitis immoo iyyuu kan biraati jedha. Foon qurxummiitis kan biraati. Kanaafuu qurxummiin maal inni? Akka kitaaba qulqulluutitti foon qurxummiitis kan biraati hoggaa jedhu kuni fooni jechuudha. Durumaayyuu wanni soomamuu qabu wanna lubbuu qaban kana osoo hin ta'in wanna horii, foon odoo hin ta'in bishaanii fi midhaanii fi biqiltuu adda addaatiin akka ta'e ilaalleerra. Amma immoo irra deebi'ee namoonni hin nyaannadhaan ammallee waan warra lolaniif nyaannu malee hin ta'u warri jedhaniif dadhabaan akka kiyyaa waa'ee maal nyaatteen jedhu afaan koote namaan dubbatin malee jedha. Inni kun immoo soomni hin barbaachisu, gooftaan keenya iyyuu nu soome nu gahaa jedhu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo maal jedha? Inaante asitti xoomu isin yoo soomtan akkana godhaa jedhee namoonni akkamitti akka soomuu qaban ni ibsa. Hawaariyaatota keessaa illee warri Fariisotatti illee dhaqanii namoota itti erganii nuufi dhukkuba'oonni Yohaannis ni soomna, kee kun maaliif hin soomne jennaan, anuu soome fi lakkii amma isaan hin soomanii hin jenneen. Yeroon isaan soomuu itti jalqaban ni dhufa. Yeroo sani hin sooman jedha. Yeroon isaan hafuura qulqulluu fudhatanii itti soomuu jalqaban hin dhufa. Yeroo sani soomii isaan yeroo sani hin soomanii. Jedhee kan ta'e sana lakkii nu soome egaa kan eenyu dhageenya. Kitaabni qulqulluun qurxummiin fooni jedha. Namni kun immoo lakkii qurxummiin foonii miti beekta. Kun egaa haasa'a seexanaa gara biraatiin fakkeeche lakkii qurxummiin foonii miti. Muka kana hoo nyaattee hin duutu. Soba yoo dubbatu ofumaa isaarraa baasee dubbata waan jedheefi ijoolleen isaatis kan mooyyuu hojii isaatu hojjetan waan ta'eef sobumaan qurxummiin kun foonii miti jedhu, kun maalii miti jedhu, nu simbirroo yaa ta'u, raammoo yaa ta'u, allaattii yaa ta'u, waan fe'e yaa ta'u nuuf sooma. Maaliifuu foormulaa duratti ilaalleerraan biqiltuu miti, bishaanii miti, waan lubbuu qabu. Kitaabni qulqulluun kanarratti hidhee immoo fooni jedha. Foon immoo abbaan keenya raajichi Daani'el akka soomnu nutti himeera. Balaa kanaan gabaabaadhumatti qurxummiin fooni jedhee ergaa Qorontos 11 lakkoofsa 39 irratti waan nutti himeef qurxummiin fooni jedha.
isin foon hin nyaatamaa hin nyaatamu waan jettan immoo deebiin gara keessan ta'a jechuudha wanni jettan. Tole egaa abbaa keenya sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu haala gabaabaadhuma ta'een nuuf deebisanii jiru jechuudha. Qurxummiin foon hanga ta'etti foon immoo ni tsoomama waan ta'eef hundi keenyaayyuu kana barree tarii maatiiwwan keenya baay'een isaanii dogongoruu danda'u, hiriyoonni keenya dogongoruu danda'u. Sababni isaa namoonni baay'een bara durii keessa waan kana raawwachaa nyaachaa waan dhufaniif waqtii kana keessa ammarraa kaatanii garuu waan kanaaf uummata keenya akka beeksistan akka barsiistan maqaa Waaqayyootiin isin gaafanna. Qurxummiinis gartuu foonii keessa ta'uusaa abbaan keenyas nutti himanii jiru. Nutis baruutu nurra jiraatu waan ta'eef kana irra deddeebinu jechuudha. Egaa sagantaa keenya ammas akkumatti fufetti jira jechuudha. Gaggabaabsinee gaaffii lamaan tokkotu nu hafa jechuudha. Kanaan booddeedha. Waa'ee tsoomaa kana keessatti immoo akkuma yeroo jalqabaa irratti ilaalle jechuudha. Tsooma gosa torbatu jira. Gosa torba keessaa immoo inni tokko kan gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos tsoome kunoo waqtii samma keessa jirru kanaadha. Tsoomni kuni gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos kan inni tsoome guyyaa 40 fi halkan 40 jedha macaafa qulqulluu irratti. Nuti garuu kan nuti tsoomnu guyyaa 55dha. Tokkoffaa gaaffiin koo asirratti maaliif guyyaa 55 tsoomama mana amantaa keenya keessatti? Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa 40 tsoome nuti maaliif guyyaa 55 tsoomna kan jedhudha. Kanamee abbaan keenya gaggabaabsitanii nuuf ibsitu. Achumaan wal qabatee immoo tsoomuma kana keessatti yeroo ammaatti torbee torbaffaa keessa jirra. Torbee torbaffaa nuti guyyaa boruurraa kaanee eegallu Niqoodimoos jedhama. Kanaaf waa'ee Niqoodimoos illee gabaabsitanii achumaan utuu nuuf ibsitanii yeroo keenya faana deemuudhaaf jechuudha. Abbaa keenya Waaqayyoon isin waliin haa ta'u. Bareeda egaa akkuma beekamu akkuma durattis jennee amantii Ortodoksii Tawaahidoo warra jedhaman kana Orientaal Ortodoksii warra jedhaman kana keessatti tsoomni torban kun ni tsoomama. Warroon biraatillee warri Eastern Orthodox jedhaman immoo dhiyoo kanatti bara 1154tti warri Kaatolikii addaan ba'an isaanis ni soomu. Sooma torba soomu kan keenyan wal fakkaatus jira, wal fakkaannes jira. Isaan keessa hin seennu waan hundaafuu soomni gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos soomee guyyaa 40 fi halkan 40 nuti illee kan soomnu kanuma. Egaa maal inni wanni asirratti ilaallu torban duraa sun sooma gooftaa Iyyasuus Kiristoosin walitti aanee waan dhufeef malee sooma gooftaa miti. Sooma Hirqaal jedhama. Namichi Hirqaal jedhamu kuni mootummaa biyyoota waa'ee qaxxaamura masqalii yookaan fannoo gooftaa keenyatiin wal qabateen isa san deebisiisuudhaafi ani humnan qabu. Humni kan Waaqayyooti. Kanaaf oo isin sooma gootanii naaf kadhattani nan dhaqee waraanaa jedheeti hunduyyuu soomanii innis mo'atee fannoo gooftaa keenyallee deebise mootummaa Hirqaal jedhamu kuni soomin duubaa itti ida'ame kuni torban tokko kan itti ida'ame kuni sooma isaati. Walitti aanee dhufuu isaatiin malee yeroo tokko kan ta'e miti. Achi aansees immoo fuuldura kan jiru torbeen dhukkubaa kan jedhamu kana yookaan immoo saamuna himaamaateedha afaan Gi'iziitiin. Inni kunis immoo erga gooftaan keenya sooma kana soome waggaa 3 booda kan ta'edha. Innis maalinni gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos torbee fannisuudhaaf jedhan sani itti wal mari'atan, an ittiin walii galan, an ittiin walii galuu dadhaban, kan itti fannisan waan ta'eef torbee sun kophaadha iseenii imaama dhukkuba torban dhukkuba gooftaa keenya torban rakkoo gooftaa keenya Kiristoos irraa hin ga'an jedhamee inni kophaatti kan jirudha. Haalli itti soomus kophaadha. Waan itti tajaajillis kanaan walitti tokko miti kophaadha. Balaa kanaan
soomni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Qiddistii irraa kan ta'e amma Hoosaa'inaa qofatti kan jiru jechuudha. Maamaatiin kuni egaa waggaa 3 fi ji'a 3 booda yookaan immoo waggaa 3 booda kan dhufedha. Erga gooftaan keenya soome san tokkoo miti. Namoonni egaa kana ilaalanii isin guyyaa manaa soomtu gooftaan keenya mana soome jedhu akkuma dura jechuu yaaletti kan duraa sun torban tokkoof sooma riqaali'anullee sooma kana yoo soomnu humna waaqatiin hin mo'annaa itti qophoofnee qaama keenya wal barsiifnee sooma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan soome waan ta'eef sooma guddaa waan ta'eef eebba guddaa kan itti argannu waan ta'eef mootummaa sunillee haala kanaan waan mo'ateef yeroo hundumaayyuu namni soome rakkoon isaa hin dhaga'amneef hin jiru. Namni soome gadadoo jalaa hin baane hin jiru. Hundumtuu soomanii eebba guddaa argachaa akka turan hin agartanii Eliyaas faanti guyyaa tokko kan nyaaten guyyaa 40 akka jiraate. Musee faanti illee yookaan halkan 40 fi guyyaa 40 akka sooman. Kitaabni qulqulluun deddeebisee nutti hima. Isaan kun waan waaqarraa argatan hin beektan. Museen illee kunoo taabota waaqarraa argatee amma har'aasitti namootaafillee hunda keenyaafillee eebba ta'e. Namni soome ofii isaaf osoo hin ta'in biyya isaaf, uummata isaaf waaqarraa eebba guddaa han argatu, han ofii argatu caalaa uummata isaatiifillee eebba argamsiisa. Waan kana ta'eef egaa soomuun isaa barbaachisaa waan ta'eef namoonni yoo soomnu sooma 40 jennee soomnaa sun lamaan kun imaamaatiin dhukkuba gooftaa keenyaa itti yaadannu gizee biraatti wanta ta'e garuu kanaan walitti aansinee tinsaayeedhaan soomnee faasikaa yookaan immoo soomnee ka'umsa gooftaa keenyaa akka kabajnuuf abbootiin keenya soora nu hojjetani. Sooma irratti egaa walii galanii soomamaa akkamitti soomamaa waan ta'e seeraan waan hojjetamuuf yookaan qannoonaa jedhamu kana canonization yookaan immoo afaan Giriikitiin kanon jedhamu kuni safarri jechuun waan tokko safaramee akkamitti akka namaa kennamu namni safarrii san dabree akka waa hin balleessine han adabamullee hoo jiraate amma ittiin adabamu safarrii seera mataa isaa qaba. Isa saniin gaa abbootiin keenya seera hojjetanii soomnee erga soomneen booda immoo palmi sandee kanarratti yookaan immoo Hoosaa'inaa isa jennu kanarratti dhaabuu osoo hin ta'in ka'umsa gooftaa keenyaa yaadachuudhaaf maal godhuu qabna? Maatii isaa kana dhukkuba isaa kana yaadachuu qabna. Isa kana soomamuu qaba. Isa kana erga soomneen booda sooma jimaataa kaasee hanga sanbata guddaatti midhaanis bishaanis soomaa hin nyaatin kan danda'e akkasitti koddoluudhaan egaa kan soomamudha. Baay'inni isaa 55 kan itti ta'e 7 guyyaan 15 7 jechuun guyyaan 15 duuba fi duuban waan itti dabalamteef. Egaa soomiin 7 kana hundumtuyyuu akka soomu gooftaan keenya dubbatee jira. Isaanis maali? Tokkoffaa sooma duuka raajota idaarii walakkaadha yookaan immoo sadaasa walakkaadha ka'ee hanga dhaloota gooftaa keenya muddee 29tti kan jiru yoo ta'u achumaan immoo itti aansee isa gaadii dhusanii gaadii jechuun gahaadi isa jedhu mul'ina wanna mul'achuu wanna tokkooti mul'achuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lafa irratti mul'achuu isaa sani soomidhaan soomni sun amma namoonni yeroo baay'ee yoo jedhanii ofiifuu sooma waan ta'eef gaadii hin qabu jedhu garuu sun akka itti soomuu fi haalli itti soomamu akkuma mamaatii kana adda. Sa'aatiin sun raajotaati kun immoo kan gooftaa keenyaati akka hiika isaatti gahaa jechuun ifa bahuu waan ta'eef garuu gara biraatiin immoo jijjiiramallee gaafa faasigaa yookaan immoo gaafa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookaan immoo gaafa cuuphaa qindaaseen halkan akkuma beektan seera mana amantii keessatti
kitaabni kan barreessu guyyaa kana sadeen halkanii. Guyyaan sadi kun ayyaana guddaa waan ta'eef soomuun hin danda'amu. Guyyaa kanatti guyyaa gammachuuti. Guyyaa gammachuu waan ta'eef gammachuu kana tokkoffaa kan fudhannu soomiidhaani. Sooma adda ta'een. Hanga halkaniitti hanga biiftuun gadi buututti soomuudhaan. Egaa akkasumallee jimaataa fi roobillee kan hiikkatoo ta'e bakka sanis bu'uudhaan hin tajaajila nuuf kenna jechuudha. Egaa gaadiin kun jimaata fi roobillee ximqannillee yoo oole yookaan immoo iyyuu gannaan illee yoo oole bakka san jijjiiramee kan nu kennudha. Itti aansee kan jiru sooma naannaweeti. Warri biyya naannawee kan soomedha. Amma ammaatti sooma sadiirra geenye irraa ani biraa immoo anis amma keessa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu soome kana. Itti aanee kan jiru sooma duuka bu'ootati. Egaa soomni maal jedhaa? Waan hundaafuu dhiifama dhaggeeffattoota keenya abbaa keenya bira ammas neetworkiin adda citee jira. Dhiifama isin gaafachaa ammas irra deebi'uudhaan kun kan isiniif dhufaa jiru abbaan keenya waan ta'eef xiqqoo obsaa. egaa soomni kun dubbiin dhabu akkuma beektanii nus teeknooloojii kanarraa fagoodha. Waan hundaafuu gaa maalinni itti aansee jiru sooma duuka bu'ootati. Soomni jalqaba hojii hundaati. Soomni haadha kadhannaati. Waa kadhachuudhaaf haati sooma jedha kitaabni. Namni kamiyyuu waan tokko hojjechuun dura soominaan soomee waaqa gaafachuu waan qabuufi soomni kuni duuka bu'ootan jalqabamee dhumni isaa adoolessa 5 ta'a. Gara biraatiin immoo yoo hanafanii jimaata roobiidha. Isaanis gooftaan keenya gaafa roobii hani jarreen kun hin fannisinanii irratti walii galan waan ta'eef jimaata immoo guyyaa itti fannisan waan ta'eef guyyaa kana soomuun barbaachisaa ta'uu isaa kitaaba irratti abbootiin keenya hojjetanii waan nuti hojjetanii fi kan dhuma immoo kan giiftii teenya dubroo maaramitii sooma filsitaa akkuma jedhamu. Egaa kana waan hundaafuu maalinni soomni yaa ta'u walii galla soomu irratti illee homaa rakkoo hin qabu kitaabni isin jedhaa hin soomna. Yaa ta'u malee guyyaa amma kana yeroo akka kana jedhamee murteeffamuu hin qabu namoonni jedhan immoo ni jiru. Kana maaliif akkasitti soomuu dandeenya? Maaliif hoggaadhanii? Kitaabni qulqulluun yeroo baay'ee yoonitti himu akkana jedheeti. Egaa gooftaan keenya akkas naan jedhee Zakkaariyaas boqonnaa 8:19 irratti nu barreessee jira. Ilaaltan yoo ta'e amma hundi keessanuu kitaaba qulqulluuf cinaa yoo qabaattanii sooma ji'a 4ffaa, sooma ji'a 5ffaa, sooma ji'a 7ffaa fi sooma ji'a 10ffaa kanarratti mana warra soomuu kanaaf gammachuu guddaa ta'a. Jedhee raawwatee itti hime. Soomni kun agartanii amma yeroo murtaa'e qaba jechuudha. Amma akkuma amma duratti haasofne kana soomni kitaaba qulqulluu irratti jiru kan ji'a 4ffaa keessa soomamuun jira. Kan ji'a 5ffaa keessa soomamuun ji'a 7ffaa keessa soomamuun jira. Isaan kan hundumaa Zakkaariyaas yoo ibsu gaafa kana yoo soomtani silezi isa kanaafi dhugaa isinin jedha nagaa fi jaalala qabaadhaadha. Nagaa fi jaalala argattu jedhee Zakkaariyaas 8:19 irratti yeroo murteesseti kitaabni qulqulluun jiru. Kanaaf gooftaan keenya illee hoggaa dubbatu yeroo san ittiin soomanii yeroo qaba. Yeroo hin hojjetamaa fi soomni waliin soomamu yeroo qaba. Yeroo saniin soomama murtaa'ee jechuudha.
amma namichi tokkollee akkuma laaltan Maarqos boqonnaa wangeela Maarqos boqonnaa 2:9 torbeetti alla mana soomaa jedhetti ejjisa. Namichi illee of tuuluudhaan haa jedhu malee warri garuu namichi nama tuffateeti. Ani nama akkana jedhee nama tuffatee waan illee haloolamu malee garuu soomni murtaa'ee jiraachuusaa nutti hima. Torbanitti allama akka soomamu. Isuma wangeela Maarqos boqonnaa 2:9 sinjee kanarratti hin jira. Yeroo baay'ee waan hundumtuu murtaa'ee kan barreeffamedha. Gara biraatiinis immoo iyyuu hojii duuka bu'oota irratti boqonnaa 27:9 yoo laaltan Phaawulos yoo barreessu amma yeroo soomaa darbee waan tureefi jedheeti barsiisaa jira yeroo ta'u. Amma yeroon soomaa darbee waan tureef. Maaliifuu yeroo baay'ee soomanii jedhee yeroo baay'ee waan soomaniifi kuni maal nutti agarsiisa? Yeroon soomaa kuni yeroo kan qabaate kan murtaa'e ta'uu isaa kitaaba qulqulluu irra jira. Warri dadhabaa jedhee warri yaaduma karaarraa qabe gaafii garaagaraa kaasanii yoo akkana yoo akkas jedhan malee waan namti soomani walitti nama buusoomtu hin jiru. Yeroodhaan taanan, torbaniin taanan, ji'aan taanan amma akkuma laaltan Maarqos irratti torbanitti allama. Zakkaariyaas immoo kan ji'a afuraffaa, ji'a shanaffaa, ji'a torbaffaa, ji'a kurnaffaa. Kana yoo sooman immoo akka maal ta'uuf warra saniif gammachuu fi si'aa guddaatu ta'aa fi ayyaana guddaa ta'aa fi namni erga soomeen booda ka'umsa kan kabaju. Odoo soomiin ka'umsa hodhe gatii hin qabu. Kanaaf egaa yeroodhaan, torbaniin, ji'aan, waggaadhaan murtaa'ee kan taa'u kan jiraatu jechuudha. Haala kana wanni haaraa miti. Namoonni akkasillee nuni haa jedhan malee kuni nuuf wanna haaraa miti. Yeroo hundumaayyuu maal jedha Qidduus Phaawulos ammalleeni laphee keessan kennaa waaqatiin yaa jabaatu malee nyaatanii miti. Kennaan keessan lapheen keessan kennaa waaqatiin yaa jabaatu malee nyaatanii miti. Kanaan warri hojjetan hin fayyadamne. Ibroota boqonnaa 13:9. Kanaan warri hin nyaanna jedhan kun gonkumaa hin fayyadamne. Yoo barbaadan isaa ulaalaa jedhe garaa isaatitti amantii isaa hangafummaa isaa gurgurate. Akka beektan dur Waaqayyoon Abrahaamiif Isaaq Yaaqoob jedhee warra hangafaan akka mana amantii bulchan yeroo sanitti kitaabni waan hin jirreefi haala saniin ture. Itti aanee kan bulchu hangafa, itti aanee kan bulchu hangafa ture. Yoo kakuun durii odoo hin kennamin hin dura, ooriitiin odoo hin kennamin hin dura. Inni garuu ergan du'ee ani maal laagootii hangafummaa ta'uun tun maal laagootii nama amantii ta'uun kun maal laagootii erga du'een booda ani misira koonaa kenni jinan nyaadha. Saniin booda eebba kan fudhate Yaaqoob. Kanaaf waan illee har'allee yoo jedhu kitaaba Maatewos irratti ani waaqa Abrahaam, waaqa Isaaq, waaqa Yaaqoob, waaqa warra jiraatati malee waaqa warra du'aati miti. Waaqa jiraatati malee waaqa warra jiruuti malee waaqa warra du'eeti miti. Hangaraa isaa barbaade awwaala dharraa keessatti hafe waan ta'eef. Kanaaf Esaawullee yoo sanii nyaata kanaan immoo fayyadamne warri kanaan hojjetu warri garaan kana dhuguman isiniin jedha jedhe Qidduus Phaawulos yeroo baay'ee deddeebisee dhugaan isiniin jedha. Kanaan duras yeroo baay'ee isinitti himee jira beektanii akkamitti bu'aa akka isinitti himee gala fuulduraatti namoonni hedduun fannoo waaqatiif diina ta'aniiti deddeebi'anii. Isaaniif waan isaanii garaa isaanii qofa. Isaaniif waan isaanii hawwii isaanii qofa. Isaaniif waan isaanii beekumsa isaanii taayitaa isaanii qofa. Dhugumaan isiniin jedha
dhumni isaanii gaarii miti jedheeti nu dubbatee Filiphisiiyus gara Filiphisiidhaan erge boqonnaa 3:18 irratti haala kanaan teechiseera. Yeroo baay'ee boo'ichaan isinitti hima. Isaan yaadni isaanii yaada lafaati. Yaada lafanaati. Waan isaanii immoo garaa isaaniiti. Kabajni isaanii badii isaaniitiin. Wanta badaa yoo hojjetan akka nama qaroometti ilaalanii. Akka ra'ee qullaa hoo hojjetan akka nama uffata caalaa bareedetti ilaalanii. Namni bifa ofiillee akka jijjiiratutti yoo hojjetu akka qaroominaa itti ilaalanii. Maaliifuu waaqummaa isaatiin beekuu akka waaqummaa isaatti beekuu akkuma jibbani waan beekumsa hin taaneef dabarsee isaan kenne jedha. Kanaaf warri kanaan hojjetan hin fayyadamne. Egaa soomiin maalinni soomni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos annu kenne meeshaadha. Meeshaa ittiin ofirraa waraannu. Hawaariyaatonni yookaan immoo duuka bu'oonni yeroo tokko nama tokko fayyisuuf fidanii ture. Nama dhibee seexanaan qabame. Nu fayyisaa jedhaniin. Gooftaan keenya gaara Taaborii irra ol bahee ture. Duuka bu'oota 3 waliin. Sagalaan achitti hafanii itti fidan ba'uu dide seexanni. Boodarra maaliif baasuu dadhabnee jedhaniin. Egaa wanni baasuu dadhabdaniifi akkuma duratti isiniin jedhe gaafatanii ture duuka bu'oonni kee maaf hin soomne gaafin jedhu maaf soomuu didanii isaanumte maaf hin soomne an jedhu hin jira. Kan akkanaa kun sooma fi kadhannaadhaan malee hin ba'u ba'i jechuudhaan hin ba'u. Dhiitichuudhaan hin ba'u. Maqaa Yesuus ba'i jechuun qofa hin ba'u. Namoonni hin sobani. Duuka bu'oonni isaayyuu kan akkanaa kun jedhe Maatewos boqonnaa 17:21 yoo ilaaltani seexanni akkanaa kun sooma fi kadhannaadhaan malee hin ba'u. Namni ofirraa baasuu hin barbaanne egaa soomuu hin barbaachisu jechuudha. Seef godhachuu qabani. Yoo ofirraa baasuu barbaadan immoo hafuura xuraawaa kana soomuu qabanii kadhachuu qabani. Sooma fi kadhannaan adda bahee hin laalamu waan ta'eef. Egaa kanaaf soomni yeroo hunda bakka soomni jirutti bakka hin tuqinaa jedhamutti seexanni hin dhabamu. Namarra bulee nyaadhaa sagalee waaqaa hin dhaggeeffatan awwaa inni godhaa jedhe hin godhina an godhaa jedhe immoo godhi akka jennu. Kuni maal hooma akkana jedhe kitaabni qulqulluun kana hin nyaatinaa jedhee kana nyaadhaa jedhe ani hoon danda'e. Anuma nyaadhaa illee itti dabalee hoon soome maal rakkina qaba. Kan barreeffame yaa turuti. Garuu waan akka kanaatiin warri karaa kanaan hojjetani hin fayyadamne jedha. Warri karaa garaa kanaan deemanii tokkoyyuu faayidaa kan argatan hin jiranii. Faayidaa kan argatani warra soomanidha. Warra kennaa waaqatiin jabaatanidha malee warri karaa kanaan nyaata fi dhugaatiidhaan mitiidha. Lapheen keessan kennaa waaqatiin yaa jabaatu malee nyaata fi nyaatanii miti. Kanaan warri hojjetan erguu hin geenye. Kana maal jedhaa? Garaan nyaataa fi nyaannis garaadha fi isaan lachuu gaaf tokko waan hin gaggeessadha. Garaan nyaataa fi nyaannis garaadha fi. Egaa namni humna waaqaa wajjin ajaja waaqaa wajjin kanaaf egaa namni natti amane yookaan immoo namni na jaalatu ajaja koo eegaa jedha. Ajajni waaqayyoo maaliin immoo iyyuu kun soomadha. Yeroo baay'ee sooman jira qulqulluu Phexros Phaawulos agartanii jirtu Qorontos akka duratti isinitti himetti Qorontos 2:11 irratti yeroo baay'ee soomuudhaan egaa amma kakuu duriitillee akka hin jenne kakuu haaraadha kun Phaawulos wanti yeroo baay'ee soomuudhaan jedhan. Hojiin amantaa immoo namni waaqeffatu tokko kan beekamu waaqa waaqeffachaa jiraachuu ta'uu isaa kan beekamu yoo soomedha. Akkasumas
Egaa hojii duuka bu'ootaa kanarratti soomaa osoo jiranuu sooma fi isa amanaa isa waaqeffachaa jiranuu hafuurri qulqulluun dhufee akkana jedheeni. Jarreen kana namoota barbaadu kana tajaajila kootiif naa filadhaa jedheeni namoota lamaan tokko akka filatani itti himee ture. Odoo maal godhaa jiru osoo soomaa jiranu isaan sooma jira yeroo sooma isaaniiti. Kanaaf hafuurri qulqulluullee kan dhufu fakkeenyaaf tokko itti da'uudhaaf haati teenya Maariyaamiin gara Elsaabeex hoggaa deemtu Elsaabeex irra hafuurri qulqulluun guutee ture jedha. Elsaabeex yeroo isaatti maal gooti nyaata soomaaf hin taane ji'a 5 osoo hin nyaatiin of dhoksitee turte irraa of dhoowwaa turteedha. Waan mucaan kennameef waan Yohaannis kennameef soomarra turte. Kanaaf yeroo san Maariyaamii soodha hafuurri qulqulluun irra guutee jiradha. Kanaafuu maalinni sooma irratti egaa kan barbaachisu karaa kanaan hojjechuudha. Halkan keessaa dheechuudha. Guyyaan har'aa egaa akkuma beektanii boru bal'inaan barsiisuu danda'anii keessa jiru gara ifaatti dheechuudha. Halkan maanii gadadoodha. Awwaskanni leelita wafatan koole libbee amakkarkanni wayita rakfa amatsaa balaayilee kama iyyin babaafoo gibra egwaale mahayaa'u. Afaan koo hojii badii namoota waa'ee lafanaa qofa akka hin dubbanne halkan na laaltee na agarte jedha abbaan keenya faarfataa Daawit. Awwaskanni leelita halkan dhuftee na daawwatte namni halkan ciiseti waa hunda kan tolaa fi hamaa mee ittiin ciisee laala buleetan itti bullee laalla jedhanii bulaniiti ciisanii laalanii deba hojjechuu waan ta'eef tokkoffaayyuu halkan jechuun immoo yeroo rakkinaallee hin ganne jechuudha. Yeroo soomallee natti haa tolu jedhee sooma koo hin dhiisnedha. Kana egaa barsiisaan Niqoodimoos gara barsiisaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhufee halkaniin kan barate yeroo dukkanaa kanatti egaa namoonni waa hedduu hojjetanii kun waan gaarii hojjeta. Niqoodimoos illee guyyaa kana gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhufee yaa gooftaa koo hojii ati hojjettu kana namni hojjetu hin jiru kan waaqarraa dhufe yoo ta'e maleedha. Waggaadhuun dhuguma isin jedha. Lammata dhalachuu isinirraa eeggama. Ani amma nama barsiisaadha. Itti gaafatamaa warra Ayihudootaa kana. Ani nama maatii koo bulchuudha. Maal akkamiin dhaladhee gaddeebi'ee gara haadha goggaatti dhaladha immoo jenna. Ati warra Israa'eliitiif barsiisaadha dhuguma. Garuu kana hin beektu. Tokkoffaa namoonni gara adda addaatiin waaqa tajaajilan. Addunyaa kana keessa jiraatanii mana godhatanii maatii horatanii akka Niqoodimoos gooftaa keenya tajaajiluu ni danda'an. Gara biraan immoo akka Phaawulos duuka bu'uudhaan waan qaban dhiisuudhaan duuka bu'uu ni danda'an. Akka Musee maatii godhachuudhaan akka Eliyaas waaqa duuka bu'uudhaan hin danda'ama. Hunduu karaa abbaan jaalateen. Namoonni kitaaba qulqulluu yoo ilaalan tokko yoo argani kitaabni qulqulluu isuma san qofa kan dubbate itti fakkaata sanumaan. Waan garasii arganis garasitti. Garanatti waa'ee soomaa yoo dubbate gara biraatti waa'ee nyaataa kan dubbate ofite walitti buusu. Fakkeenyaaf duuka bu'oonni kee odoo harka dhiqatin maa nyaatanii jennaan harka osoo hin dhiqatin nyaachuun nama hin xureessu kan jedhe maaliifuu gara afaanii seenee afaaniin darbee baha waan ta'eef waan harka odoo dhiqatin nyaattedhaaf kun aadaa keessanii malee kun dirqama waa'ee nafseeti waa'ee lubbuuti waa walitti dhufu hin qabu jennaan isa ammas garagalchanii immoo soomaaf jedhee achumarratti gooftaan keenya iyyuu harka dhiqachuun odoo dhiqatin nyaachuun nama hin xureessu
waa'ee harka dhiqannaatiif harka harka dhiqanneeti. Dubbii asii achi xalafanii asii achi buutanii egaa nama dogongorsiisuudhaaf warri karaa kanaan hojjetantu jiranii. Kanaaf warri karaa kanaan hojjetanii hin fayyadamne, gatii hin qabaanne, hangatii qabaatu, han faayidaa qabaatu warra soomedha. Seexanni egaa yeroo kophaatti gurra keenyatti nutti hin beeksisu waan adda addaa akka goonu akka hawwinu nu taasisu. Baay'een hin bahu. Namoonni hedduun hin baasna jedhanii itti jijjiirama. Innis hin beeka akka hin baane. Kanaaf kitaabni qulqulluun maal jedhee namni yoo soomee kadhate malee seexanni akkanaa kun hin bahu soba. Warri ormaa warri hojii soba jechuudha. Yookaan isaan warra akkas jedhu san soba yookaan kitaaba qulqulluu soba jechuudha. Wanti tokko wanni wal faallaan lama erga tokkotti dhugaa hin ta'u. Kanaaf egaa gooftaan keenya kan akkanaa kun soomiidhaan malee hin bahu waan jedheefi soomuun dirqama ta'a. Soomuun nurraa eegama. Tokkoffaa seexana nurraa hin bahu. Lammaffaa immoo jireenya bara baraa argachuudhaaf immoo akka Phaawulos fa'aatti hundumaayyuu soomnee waaqa kadhachuudhaaf immoo qormaata jira. Qormaanni keenya immoo isa. Kanaafuu soomne jennaan isa ofirraa baasne jechuudha. Isa ofirraa baasne jechuun immoo mootummaa waaqaa dhaalle jechuu waan ta'eef karaa danda'ameen soomni hin jiru. Kunan akka kiyyaa immoo soomni jiraachuullee amanu maal waa'ini maal hojjetteedha malee ani afaan kooti namaan dubbatin malee maal qeesin ajjeese illee warra beekenya illee amma soomaaf iddoo hin qabnu. Kuni hundumtuu gomaanni kaayyoo kan immoo karoora seexanaati. Akkamitti akka soomnu maal soomuu akka qabnu maal hojjechuu akka qabnu egaa Isaayyaas maaragiidhaan haala gaariidhaan bareecheti keessa gadi bu'ee nutti himee ture. Kitaaba Isaayyaas boqonnaa 58 irratti soomin ani filadhe kanaayi. Soomin ani filadhe. Isin gaafa soomina keessanii waan na barbaadan hojjettanii waan barbaadan gootanii. Kuni garuu ani na biratti kan soomii filatame maaliif akkasitti soomtu jedhee waan Isaayyaas irraa bulee warra sooman warra fakkeechaa soomaniif warra dhugaan hin soomneef warra akkuma aadaatti soomaniif itti himee ture. Maal jedhee soomin ani filadhe guyyaa waaqa biratti jaalatame kanan jedheeni namarraa ba'aa buusuu nama rakkoo qabu gargaaruu kan hidhamillee baasuu nama waajjoo rakkinaa jala jiru gadadoo adda addaa jala jiru isa immoo gargaaruu biddeen keetillee kan beela'eef akka kuttu kan manallee hin qabne akka mana argatu akka taasiftu bakka bulu kan qullaa ta'ellee ogaa garte akka itti uffistuuf miti. Kana yoo gootee jiraatte jedha. Kana wanni nurraa eegamu yoo soomnugaa kan qullaallee ta'e uffisuudhaan kan beela'ellee ta'u laachisuudhaan kan manallee hin qabne mana godhuudhaan dhuunfaadhaan ta'uu danda'a waldaadhaan ta'uu danda'a. Nama beela'e quubsuudhaan gaafa oggaa hojjette gizee sani na yaamtaanillee siif hin dhagaa soomin ani barbaadu kana jedha Waaqayyo. Isin garuu yeroo soomii keessanii fedha keessan godhattu an barbaaddan wal arrabsitu an barbaaddan wal dhooftu karaa adda addaatiin wal madeessitu soomin ani filadhe kanaayi jedhee egaa sooma akkamitti soomni akkam akka ta'uu qabu sooma jechuun gaa midhaanuma kanaa fi bishaanuma kanarraa illee anuma jennu karaa dhoof dhoowwoo osoo hin ta'in waan hamaa wanta badaa akka hin dalagne waan waaqa biratti hin jaalatamne yeroo kanatti akka hin hojjenne amma danda'ame waan gaarii akka hojjennu waan nama gammachiisu akka hojjennu asirratti egaa gizee akkanatti hojjette dhugumas hin jedha ati na yaamtaa gaafsan bakkumatti asii oowwaadha. Waan soomni hojjedha jedhee hojjettani yeroo sani
ani bakka sumantan bartalumsanti si owwaadha jedheeti Isaayyaas 58 irratti gaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyoon hafuura isaa gara Isaayyaasitti ergee akkana jedhii lallabi iyyiitii sagalee kee gadi hin qabinii jedhee ajajee gaafa soomii keenya wanna hojjennu wajjin wanna goonu wajjin nutti hime. Oo kana goone lubbuu keenyafillee eebba akka argannu maatii keenyafillee fayyina akka argannu waa hundumaa akka nuuf kennamu waaqa biraa wanni barbaanne akka argachuu dandeenyu nutti hime. Gara biraatiin gaa dhibee adda addaallee yoo jiraate kan ba'uu danda'u karaa seexanaa ofirraa ari'uu danda'aman meeshaan waraanaa cimaan soomina kana seexanaa wal loluuf akkuma agartan bakkuma hundatti nyaadhaa jedhee kan ba'u isa kana gaa hodaachaa amlaakachaa garaan isaanii garaa isaaniiti kan jedhee kitaabni illee teechise jarreen kanaa fi warra isaa wajjin hariiroo qaban kana. Qulqulluu Phaawulos yeroo baay'ee kanaan gaa booyata isinitti himaa jara kana hordofinaadha dhumni isaanii badii isaaniiti. Dhumni isaanii badiidha. Kanaafuu warra badii kanarraa fagaannee soomina keenya soommachuudhaan yeroo kamiyyuu waan walitti dubbii morma hin qabne wanna biqiltuu fi bishaan irraan ala ta'e akka soomnu gaa kitaabni qulqulluun gaafuma abbaan keenya Addaam fi Hewaanii jalqabee amma nuyi ga'utti moo hin boodallee foonitti akka dhufan hin agarsiisa. Saniin booda immoo guyyaa 40 abbootiin keenya kan akka Eliyaas kan akka Musee hundiyyuu soomanii namoonni hedduun faarfataa Daawitis yeroo baay'ee sooman. Kan hin soomne hin jiru. Walumaa galatti egaa abbootiin keenya kan hunda ilaalanii walitti fuudhanii kiristaanni sooma torban kana akka soomuu qabaatu. Soomni eebba Waaqayyoo walitti nama fidu waan ta'eef hin soomne taanaan mana bultii seexanaatti taana waan ta'eef jaalala keenya naa ta'u nurra yaa bulu. Jenneetuma garaa keenya bal'ifanne jenneetuma yoo dhayne malee karaa biraatiin faayidaa akka hin qabne. Ilaallee turee gama biraatiinis gaa akkasuma haadha teenya Hewaan kophaatti dhaqee seexanni akkuma qoresanii gooftaan keenyas kophaatti akka itti dhufuuf achi ashufee Qorontos gaara Qorontositti tabba Qorontositti fudhateeti achi gadaamii sanitti kophaasaa itti qoree jedhi midhaan nu godhi nyaanna dhagaa kana daabboo nu godhidha. Itti aansees immoo namni kana bichaan hin jiraatu sagalee waaqatiin jiraata jennaan akkas